Tole nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif iyyuu haa ta'u akkam jirtu hordoftoota warqee biyuutii channelii jala kan jirtan hundumti keessan nagaa keessan miti ishoo baga nagaa keessan taatanii anis illee nagaan qabaga isinis nagaa akka taatanii abdiin qaba egaa bubbullee irra jechuudha erga wal argine har'ammoo isinii dhufeen jira yeroon isinii dhufu immoo wanta nama fayyaduun isinii qabadhee dhufe jechuudha. Na akkamiin bara haaraa kana keessa haaraatti ceetanii torbanoonni kun akkamiin jira baga bara haaraa kana nagaatiin ceetanii boloota koo baga nagaan ceene inni nagaadhaan nu ceesise immoo gooftaan keenya haa galatu jechuun barbaada. Akkasuma afaan birootii yeroo dubbadhullee namoonni afaan biroo as keessa waan jiraniif afaanicha ana nama dubbachaa jiru afaan koo kana waan hin dhageenyeef isinitti akkan dhagahamne jechuudha. ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድና የተከበራችሁ የወርቄ ቢዩቲ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ እህት ወንድሞቼ እንዴት ነው? እንኳን የአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ አመት ደግሞ የሰላም የፍቅር የአንድነት እግዚአብሔር ያደርግልን እያልኩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ፣ ፍቅሬን ይገልጣለሁ ማለት ነው። Tole obboloota koo isiniif illee akkasuma isiniif hawweera. Egaa viidiyoo garaagaraa yeroon isiniif lakkisutti yoo isin na jajjabeessitanii viidiyoota isiniinis ananis fayyadu isiniif dadhiinuuf jechuudha. Na jajjabeessu jechuun qarshii naa laachuu yookiinis immoo waa garaagaraa naa gochuu otoo hin taane laayikii, sheerii, koomentii naa gochuudhaan na bukkee akka dhaabbattanii kabajaa fi jaalalaan ammallee isinin gaafadha jechuudha. Obboloota koo eebbifamaa waan kana gootaniif kallattii hundumaan iyyuu kana fakkaata. Guyyaa har'aa kan mataa faayidaa qabu isiniif qabadhee dhufeera. Innis maal seetanii kun wanta kanadha. Wanta kana sirriitti ilaala. Dhadhaarraa tiitii waansaa gartuu dhadhaa keessaati. Warroonni gola jirtan keessatti argattanirree warruma bitamee mana jirurraa fayyadamuu dandeessu. Warroonni immoo argachuu hin dandeenye immoo bitattaniitti fayyadamuu dandeessu akka koo jechuudha. Nama hin argadhu iddoo kana waan ta'eef nan bite. Qarshiin ittiin biterree qarshii baay'ee miti, firii Dubaayii diraama 20dha. Yeroo baay'eefis fayyada baay'ee obboloota koo yeroo baay'eefis fayyada. Namoota lama taataniitu fayyadamtu yoo ta'e namoota lamaaf hin ga'a kun jechuudha. Nama tokko taataniitu yoo ta'e immoo gimmaasha bishaan yoo gootanii gimmaasha immoo wanticha kana yoo gootanii baay'ee gahaadha jechuudha. Na baay'ee furdaadha. Akkasumallee maashiniitiin yookiin immoo maashinii juusii beektuun dubti keessan jedheen beeka yaada jechuudha. Maashinii juusiitiin daqiiqaa 10 yookiin yoo baay'atee daqiiqaa 15 hin caallee rukuttu jechuudha. Isaa booddee wanti isin barbaadanii isiniif hin dhufa yookiin dhadhaansaa isiniif hin ba'a jechuudha. Akkasitti mataa keessan kan dhadhaa dheeboteettanii kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuun barbaada jechuudha. Dabalataan immoo firiijii keessa gochuu qabdu. Firiijii keessa gochuu qabdu ani baay'ee hojjedheen jira jechuudha. Maaliif kana hojjechaa makiinaan sagalee dhageessisuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu already qopheeffadheen jira. Kanaaf iyyuu kun ilaala akka inni itti bareedu dhugaa waaqaan isiniin jedha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Ilaala akka inni itti bareedu dhadhaa. Baay'ee namatti tola obboloota koo isinitti mul'ata. Isinitti mul'atu yoo ta'e qodaatti galagalchuun dhiisee kun ilaala baaduun isaa akkuma biyya keenyaatti callalamee baheera. Dhadhaan isaa baay'ee diimaadha nama mararudha. Innaa isa kana bishaaniin cafcafu gootanii firiijii keessa keessanii mataa keessan miiccachuu yeroo barbaadan meecheeme dhadhaa dibannee hin tursiisnu biyya keenyatti gaaf tokko yookiin galgala tokko yookiin guyyaa tokko jechuudha. Isa kanas immoo guyyaa yookiinis galgala dibattanii laastikiidhaan gixxin gootanii akka tiraasii keessan isin balleessinetti hidhattanii ganama kaatanii immoo miiccachuudha jechuudha. Akkasitti akkatti fayyadamtanii affeerraa kooti
Dabalataan immoo qibaatii baay'ee ho'aa tahee qibaatii ciqaa qibaatii tokko isiniif hin barreessaa yookiin immoo yeroo biraa viidiyoo isaa isin hojjechuu nan danda'a. Qibaatichi baay'ee qibaatii ciqaa bareedaadha jechuudha. Warroonni mataan na caccaba jettanii mataan koo jajjabaataadha warri jettanii saamunaatiinis miicaa shaambootiinis miicaa qibaaticha yoo itti fayyadamtanii baay'ee qibaatii baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu isas itti fayyadamtu viidiyoo isaa isiniin hojjedha. Yoo isin viidiyoo kun laayikii sheerii obboloota keessanii warroota hiriyoota keessaniif immoo akka miseensa naa ta'aniif sabiskiraayib akkanaa godhan na jajjabeessitanii barumsa kan qaqqabu waa baay'een isinii fideen dhufa jechuudha. Garuu obboloota yoo waliin jajjabeessinu ta'e nam tokko humna laafa jechuudha. Kanaafiyyuu wal jajjabeessuun immoo aadaa keenya waan ta'eef kana baasuun qarshiis nama baasisu yeroo boqonnaa keessa nu galtan viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 dabarre ilaaluufis yeroo akkasinarraan fudhanne baay'ee sana namana innaasa kanaafiyyuu laayik na gochuu viidiyoo madhumaatti ilaaluu akkasumallee koomentii jalatti wantoota isiniif hojjetamu barbaadan illee akkasiniif hojjetamuuf illee gaaffii qabdan illee na gaafachuu dandeessu. Kanarra darbee immoo mata dureewwan lama mata duree garaagaraa mata duree lama isiniif dabarseen ture kanaan dura. Mata durichis tokkoffaa mata duree wayii karoora jireenyaa namoonni baay'een biyya keenya keessatti yoo gallee akkamitti jiraannaa qarshii xiqqoo qabnaa kan jedhuu fi baay'ee yaaddoo takka taanee anumaan qabee mul'isa kanarraa kan ka'e umurii keenya biyya Oromaatti namoonni guggumnu hin jirre waan ta'eedhaaf qarshii xiqqoodhaan jireenya fooyya'aa biyya keenya keessatti jiraachuu akka danda'u mata duree akkasiillee eegalee akkan ture mata duree tokko karaa itti eebbi argamuu fi akkaataa karoora jireenyaa biyya keessatti itti jiraachuu dandeenyu isa kana jalqabeen ture. Akkasumallee qubee afaan Oromoo warroota barreessuu dubbisuu hin dandeenyeef irree akkasumallee isa kanas eegaleen ture. Isa kana gochuudhaaf ammas jajjabina keessan na barbaachisa waaqayyo jalatti jechuudha. Waaqayyo jalatti jajjabina keessan na barbaachisa koomentii keessan yaada keessan waan ta'eedhaaf viidiyoo ilaaluudhaan akkasumallee irra deebi'uudhaan laayikii gochuudhaan otoo na jajjabeessitanii baay'ee natti tola jechuudha. Sabiskiraayiin koo baay'ee gadi bu'aadha. Kanarra darbee immoo sabiskiraayii otoo yeroon isaa hin guutiin waggaan tokko dhufee taanaanii yuutuubiin nama jalaa cufa yookiin namarraa akka fudhatu beektunna. Kanaaf immoo dadhabbii nam tokkotti dadhabee yeroo mooyyuu baay'ee yaada sana galaman ga'inaaf immoo baay'ee namatti dhaga'ama waan ta'eef akka kun hin taaneef immoo viidiyoo koo daaftanii otoo 1000 naa galchitanii isiniin jedha. Kana gochuu fi guruupii jiru keessatti irree hin eeyyamama taanaan akkasumallee feesbuuk irratti fi hiriyoota keessaniif footoo sheer gootanii baay'ee bareedaadha. Waan nama fayyaduudha malee waan qarmatti faayidaa mataa ofiif jedhanii osoo hin taane waan itti fayyadamee isinis akka itti fayyadamtaniif waan qajeelaa ta'eedha waan nama miidhu miti waan ta'eedhaaf jechuu barbaadeetanii viidiyoon korraa kana fakkaata. Kana booddeen badu walitti deebina. Dhadhaasaa erga keessaa fuutanii booddee bishaan keessa tursiisaa bishaan keessa cafacafaati. Bishaan itti erga cafacaftanii booddee firiijii keessa kaa xiqqoo sirriitti akkasii jabaatuuf jabaataadhallee xiqqoo irra caalaatti akkasii jabaatuuf isa booddee akkasitti fayyadamaa isinii jechuun akka irraa kooti. Tole galatooma